السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد الأضحى عيد فطر الرا وانتي أدقر أكما مكايس الرا وبنولي قيا ودهيان اتقلم تويسات قلما يرو جنو أمو جلقبما الرا سرر درا كان قبتو هولا كرمان والقبتيمي هولا شارك جدم توك سينا إسا كبابسي غما كيسانين على قبسيسو هغت مرات ترتين كيسان نفاناتو مكا شارك جدو كان أرغتي يوتو هولان كن على تابية أيزلاند. Hoolaan kunis akkuma hoolaawwan kamiyyuu abbummaadhaan kan horsiise bulaa maqaan isaa joomper jedhamu yoo ta'u garuu boodarra bilisummaa isaa labsachuuf hoolaawwan kaanirraa adda ba'uun waggoottan 6 adda ta'ee jiraataa ture. haa ta'utii garuu osoo adda ba'ee jiraachuu hin eegalin dura waggaa waggaan rifeensi isaa irraa gabaabsamaaf ture. dhuma irratti garuu akka inni yaade hin taane rifeensi isaa yeroo yeroon gabaabsamu amma humnaa ol ta'uun qaama isaa hunda haguugee dhoksee jira. Suufiin inni qaama isaa irratti uffate kunis kiiloogiraama 40 kan madaalu yoo ta'u tilmaamaan uffannaa nama 20 akka ta'us ni dubbatama. Hoolaan kunis utuu itti hin yaadin miidiyaaleen dhimma isaa kana wal harkaa fuuchuu eegalan. Kabajamtoota daawwattoota keenya, nutis guyyaa har'aa guyyaa uduhiyaaf jecha hoolaawwan kumaatamaan lakkaaman itti wareegaman waan ta'eef ishee kana gurra keessaniin ga'u jaallanne. Ciidiin kan gammachuu, kan jaalalaa, kan tokkummaa akka isiniif ta'u hawwii keenya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.